Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Daansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti hojii turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru marii biyyoolessaa jechuudhaan piippiin gaggeessaa jirtu har'a guyyaa 8ffaaf itti fufee jira. Dhimmi magaalaa Dirre Dawaatti fi magaalaa Finfinnee guyyaa kaleessatirraa jalqabee guyyaa 3 fi kan irratti mari'atamu ta'uu fi magaalota kanneen ilaalchise qabxiileen filannoo kan dhiyaatan yoo ta'u Finfinnee fi qabxiileen filannoo 4 magaalaa Dirre Dawaatiif immoo qabxiileen filannoo 3 dhiyaatanii irratti mari'atamaa jira jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu oduu gara jabummaan guutame bara kana namoota irratti raawwatamaa jiran lamaan tokko qabadhee jira. Maal akka ta'an isin biraan gaha. Gochoonni gara jabummaan raawwataman kunneen akkaan qaanessoo fi akkasumas gaddisiisodha. Guutuu isaanii isin biraan gaha. Oduun itti aanu loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessa jedhee jira. Lola gaggeessee ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Hedduus booji'ee hedduus addunyaa kanarraa godaanse kaan immoo madeessuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Guutuu isaa isin biraan gaha. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turanii bariisoo ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Marii biyyoolessaa jechuudhaan piippiin gaggeessaa jirtu guyyaa 8ffaaf itti fufee jira. Hirmaattonni marii kana ajandaa ijoo kan jedhame dhimma abbummaa Finfinneetii fi Dirre Dawaa irratti mari'atan jedhamee jira yookaan mariin jalqabame jedhamee jira. Kunis kan jalqabe kaleessa yoo ta'u gareewwan mari'attoota xixiqqoon guyyaa 2 marii isaanii kan gaggeessan ta'uunis himamee jira. Ajandaalee akka ijaarsa biyyaa, sirna mootummaa, sirna siyaasaa fi bakka bu'ummaa siyaasaa fi akkaataa abbummaa magaalotaa irratti mariin bal'aan gaggeeffamaa jira jedhamee jira. Koomishiniin marii biyyoolessaa kan jedhamu kun ibsa kaleessa kenneen mariiwwan gareewwan xixiqqoo kun guyyoota 3 akka turu karoorfamee ka ture ta'uu ibsuudhaan haa ta'u malee ajandaawwan walxaxoo baay'inaan waan ka'aniif gareewwan tokko yeroo ramadametti yookaan ramadame keessatti marii isaanii xumuruu akka hin danda'in beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan marii gaggeeffamu filannoo 4 irratti kan mari'atamu ta'uun guyyaa kaleessaa isiniin geennee turre. Isaanis tokkoffaa magaalaan Finfinnee bulchiinsa magaalaa of dandeette ta'uu, inni lammaffaa qaama federaalaa ta'uu, filannoon sadaffaa mootummaa naannoo walabaa ta'uu yookaan immoo naannoo of dandeette ta'uu, inni afuraffaa immoo yookaan filannoon afuraffaa hirmaannaa bulchiinsaa Oromiyaa waliin akka qabaatu yookaan shared administration with Oromiyaa. Filannoowwan gurguddoo kanaan alattis walitti dhufeenyi Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaa waliin qabdu qoodinsi bajataa akkasumas handhuura mootummaa federaalaa, sirna poolisii fi mana murtii, daangaa fi maqaa magaalattii, afaan hojii fi eegumsi hambaa seenaa akka ajandaalee xixiqqaatti mariif dhiyaate jedhamee jira. Ajandaan biroo eeggamaa kan ture dhimma magaalaa Dirre Dawaa yoo ta'u, dhimma magaalaa Dirre Dawaatiinis wal qabatee filannoowwan 3 dhiyaatan jedhamee jira. Tokkoffaa bulchiinsa magaalaa of dandeette City State, lammaffaa qaama federaalaa Federale Entity. Kana jechuun akkuma amma jirtutti jechuudha. Inni sadaffaa naannoo walabaa naannoo mataa ishee dandeette yookaan immoo Independent Region akka taatu kan jedhudha. Filannoowwan 3 dhiyaatan kan armaa olii kun akkuma jirutti ta'e magaalaan Dirre Dawaa Oromiyaa yookaan naannoo Somaalee jalatti akka bultu filannoon jedhu sanada marii keessatti hin hammatamne jedhamee jira. Akkasumas dhimmi magaalaa Moyyaalellee hanga ammaatti sanada koomishinichi torban kanaaf hirmaattootaaf dhiyeesse keessatti hin hammatamne jedhamee jira. Gama biraatiin uummanni Oromoo dhimmoota kana dammaqinaan hordofaa jiraachuu miidiyaalee hawaasaa irratti maddeen odeeffannoo garaagaraa yaada kennaa jiraniin ibsaa jiru. Kun akkuma jirutti ta'e gama biraatiin piippiin jila tokko gara Ameerikaa ergite jedhamee jira. Jilli kunis waan gara Ameerikaa deemeef osoo hin argatin osoo itti hin milkaa'in nama isa dubbisu dhabuudhaan hafee jedhamee jira. Xiinxaltoonni siyaasaa dhimma kana itti kaleennan quba qaban akka ifoomsanitti piippiin lola guutuu biyyattii keessatti yeroo dheeraaf deemaa ture dhaabuu hin dandeenye. Naannolee garaagaraa keessatti lola deemaa jiru mariidhaan furuu caalaa afaan qawwee filatuudhaan yeroo dheeraaf lolli gaggeeffame xumura hin arganne. Ammas afaan qawweetiin xumura akka hin arganne kan hubate piippiin gama biraatiin
marii biyyoolessaa jechuudhaan mariin inni gaggeessaa jirullee furmaata rakkoo kanaa ta'uu kan hin dandeenye kan hubate waraana bilisummaa Oromoo dabalatee hidhattoota naannolee biyyattii keessa socho'an guutuu wajjin mari'atuu fi waliin araaramuu fi araara kana buusuuf immoo haaldureewwan Ameerikaan keette hunda nan fudha kan jedhe PP'n. Akkasumas marii biyyoolessaa jedhamee gaggeeffamaa jiru kan naannoon Tigraay irratti hin hirmaatin kan hidhattoonni waraanni bilisummaa Oromootii fi hidhattoonni naannoo Amaarallee keessatti hin hirmaatin addaan kutuu fi marii haaraa bifa haaraan hunda hammachiifne ni gaggeessina jechuudhaan yaada kan qabu PP'n. Dhimmoota kana Ameerikaa hubachiisuu fi haaldureewwan Ameerikaan keette hunda fudhatuudhaaf jilli garas ergame osoo hin milkaa'in hafe jedhamee jira. Kunis kasaaraa dippiloomaasii takka Itoophiyaa mudatee hin beekne keessa isa jalqabaa ta'uudhaan galmaa'ee jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa dhimma kanatti kaleessa qaban ibsanii jiru. Oduun kun oduu gara jabummaati. Boorana Bahaatti namichi haadha fuudhuuf jedhee ijoollee ishee lama fixe yookaan ajjeese adabbiin du'aa itti murtaa'ee jedhamee jira. Boorana Bahaatti himatamaan dubartii tokko waliin hariiroo jaalalaa keessa ture ishee fuudhuudhaaf jecha ijoollee ishee lama abbaa gara biraa irraa dhalatan ajjeese murtiin du'aa itti murtaa'ee jedhamee jira. Taateen kun godina Boorana Bahaa aanaa Walaabuu Lixaa ganda Odaa Misraa jedhamutti gaafa guyyaa 8 baatii 1/2018 raawwatame jedhamee jira. Himatamaan Sufiyaan Adam jedhamu dubartii haadha ijoollee lamaa taate Daraartuu jedhamtu waliin hariiroo jaalalaa keessa ture jedhamee jira. Obbo Adam Daraartuu fuudhuu barbaadee maatiin ishee akka isaaf kennaniif gaaffii dhiyeessee ture jedhamee jira. Daraartuunis isatti heerumuudhaaf eeyyamamtuu turte jedhamee jira. Haati Daraartuu garuu lakki hin ta'u hin fuutu siif hin kenninu jechuudhaan diduu itti gaafataman waajjira haqaa Boorana Bahaa obbo Qaallichaan BBCtti himee jira. Gama biraatiin immoo Daraartuun abbaa manaa adda addaa lama irraa ijoollee lama godhattee turte. Isaan irraa erga adda baatee ammoo harmee ishee bira jiraachaa turte. Osoma haadha isaanii wajjin jiraataa turtutti obbo Sufiyaan waliidhaan jaalala keessa turan jedhamee jira. Haati Daraartuu diddaa argisiiftuus Daraartuu fi obbo Sufiyaan jaalala isaanii itti fufanii turan jedhamee jira. Harmeen ishee immoo diddaa argisiifnaan waan akka godhu na argita jechuudhaan haadha Daraartuutitti dhaadatee ture jedhamee jira. Sufiyaan Daraartuu fuudhuudhaaf haal duree tokko lafa kaa'ee jedhamee jira. Inni kunis ijoollee wajjin siin fuudhu jechuudhaan ijoollee bakka itti godhi jedheen jedhama. Irra deddeebi'uudhaan ijoollee kee bakka itti godhi jechuudhaan itti dubbataa ture jedhamee jira. Ijoolleen ishee kun daa'ima waggaa 5 fi inni tokko immoo waggaa 2 kan hin caalle jedhamee jira. Lamaanuu immoo daa'ima olee kanarratti yookaan ijoollee kana irratti tarkaanfii fudhatuuf walii galan jedhamee jira. Yeroo haati Daraartuu mana baatetti Sufiyaanis gara mana isaanii dhaquudhaan inni immoo daa'ima tokko irratti haala baay'ee nama gaddisiisuun gara jabummaan haala dubbatuuf namatti hin tolleen daa'ima kana ajjeese. Daraartuunis daa'ima isa biraa irratti tarkaanfii fudhatuun daa'ima isa lammataa lubbuu isaa galaafatte. Isaan lamaanuu lubbuu daa'imman kanaa kan galaafatan albeedhaan jedhamee jira. Eeruu taasifameen poolisiin dhimma kana itti dhaqqabe jedhamee jira. Isaan lamaanuu to'annaa jala oolchee kan ture yoo ta'u isiin erga mana hidhaa seentee booda akka waan maraatu akka taate kan himame. Ergasii gara Phaawulos ergamtee kan turte yoo ta'u manni murtii godina Boorana Bahaa galmee qoratee nama Sufiyaan Adam jedhamu kana murteen du'aa akka irratti darbu murteessee jira. Gocha baay'ee gara jabummaan guutameedha. Gochi gara jabummaa kun bara kana akkaan hammaatee jira. Guyyaa 2 duras abbaan intala ofii dhalche irratti gocha gara jabummaa kana raawwatee jira. Yaaduu fi dubbatuuf kan nama qaanessu yookaan namatti hin tolle abbaan intala ofii dhalche irratti dirqiidhaan yakka gudeeddii raawwatee ture. Mucaan yakki gudeeddii irratti raawwatamuun miidhaan irratti dhaqqabe tuni Haannaa Girmaa jedhamti. Barattuu kutaa 9ffaati. Abbaa isii dhalche dirqiidhaan gudeedamtee jirti. Gochi kun kan itti raawwate aanaa Abbayyaa Lixaa ganda Birbir 7 jedhamu keessatti jedhamee jira. Aanaa Abbayyaa Lixaatti abbaa isii kan ta'e himatamaan Girmaa Geetaachoo jedhamu kun qawwee mootummaan hojiif kenneen intala isaa kana ittiin sodaachisuun gaafa guyyaa 6 baatii 9/2018 galgala naannoo sa'aatii 2tti osoo mana keessatti buna danfisaa jirtu gara kutaa ciisichaatti geessuudhaan humnaan wal qunnamtii saalaa ishee wajjin raawwate jedhamee jira. Yeroo gochi kun irratti raawwatu miidhamtuun tuni iyyitee turte. Iyya dhagaanii ollaan itti bahuudhaan erga itti bahanii booda immoo dhimmicha gara poolisiitti gabaasuudhaan poolisiin
erga bakkatti dhaqqabe yookaan gahee booda yakkamaa kana qabuudhaan to'annaa jala oolche qorannoo irratti gaggeessee ture jedhamee jira. Qorannoo isaas xumuree mana murtiitiif dhiyeesse jedhamee jira. Manni murtiis adabbii hidhaa waggaa 9 fi baatii 3 irratti murteesse jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraatii fi godinaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola cimaa bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti har'a barraaqan haleellaa kan raawwate yoo ta'u, haleellaa loltoota PP irratti raawwate kanaanis loltoota PP hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa qeellan Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Obburshoollaa naannawa magaalaa Ashii iddoo addaa Tiibaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa konkolaataa lamaan deemaa turte irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa haxxee hiduudhaan loltoota PP konkolaataa lamaan deemaa turte irratti raawwate kanaan loltoota PP 5 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 17 immoo madeessuu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Wallagga lixa aanaa mana Sibuttis barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Har'a adoolessa 23 2026 waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa aanaa mana Sibuu gandoota lama keessatti loltoota PP irratti barraaqan haleellaa raawwadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateenis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Aanaa mana Sibuu ganda Guyyoo Xayyibaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen hedduu madeessuun heddummaa addunyaa kanarraa godaansuun lama immoo fayyatti harkaan qabe jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Achuma aanaa mana Sibuu ganda Haroo Machaaraa jedhamuttis haleellaa loltoota PP irratti raawwatee waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansuun lama immoo fayyatti harkaan qabe jedhee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanneen akkuma dhugaaniin isin biraan kan geenyu ta'a. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geettanii Jeneraal Taaddasaa Warradaa eessa akka geeffame hin beekamne jedhamee jira. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ture Jeneraal Taaddasaa Warradaa fonqolcha TPLF'n aangoo irraa kaafamee ture. Hanga kibxata dabree galgalaatti mana isaanii ture jedhamee jira. Kibxata dabree galgala konkolaattonni hedduun mana isaanii marsuunis himamee jira. Erga konkolaattonni hedduun mana jireenya isaa marsanii booda hanga har'aatti eessa akka jiru hin beekamne jedhamee jira. Hidhattoota TPLF'n fudhatamanii eessatti akka hidhaman yookaan eessa akka geeffaman hanga ammaatti hin beekamne jedhamee jira. Gama biraatiin TPLF akka kana dura marfamee kophaa koo hin lolu jechuudhaan Itoophiyaa akeekkachiisee jira. Itoophiyaa irrattis lola bal'aa fi cimaa banuudhaaf qophii gahaa taasisaa jiraachuu ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu turaa.